qabsaawati qabsaawaan gandummaadhaaf qabsaa'e qabsaawaan miti. Let me tell you that. Tokko qabsaawaan ani gandaaf qabsaawe qabsaawaadhaaf hin jiru ni dogoggortan nama haga inni du'utti faarsuun inumaa dhoowwaadhaan isin jaawuu barbaadan nama isintu nutti dhaadheessee nutti akka baandiraa Itoophiyaatti faarsee nutti ol saqqale dhaaba kana booda wal faarsu wal abaaru wal olqabu wal gaqqabu dhiisa qabsoon teessan ganda abaaruu fi ganda faarsuu fi ganda xiqqeessuu fi ganda olqabuu fi gaqqabuu taate walitti deebitanii wal nyaachuu taate osoo uummanni keessa nyaatee hin quufin mee gandaan dhaaddattee ganda keetiif maal goote mana barumsaa ijaarte gandi ati kanatti mataa afaan guddattee fi dhaaddattuuf kun maal taateef guyyaa meeqa beeloyteef guyyaa meeqa beela baaste guyyaa meeqa alaa manatti goote naa himee mee namni illeen silaa ganda isaatiif waa godhe haa ganda saniif waa dubbatu hin jirtu sunu mataa qaqqabatee deema namni yoo waa dhugaadhaan sirritti waa hojjate ani qabsaa'aadhaaf hin jiru namni saba kanaaf beelawee du'ee rakkatee hidhamee waa meeqa ta'e takkaa ka dubbatu gartanii ol gisee feetan ol ganii sabboonummaa fi qabsaa'ummaa fi jinijaankaa maqaa nama maxxansitanii kijiba kanaan wal jeenomsitanii gaafa kan garagalee ablee ati qarteef hin siqala. This is the disaster he causing. Easy wal farsu, easy wal abarus. Mee namni kun haanuma jiraatu hojiin isaa haa dubbattu dhiisaa nama walis hin farsina walis hin abaarina ama qabsoon teessan tana taate finally qabsoon ummata keenya wal abaaru wal farsu. Come on man, this is what our people died for? qabsaa'onni keenya kanaaf du'ani kanaaf wareegamani kana galatni ummata keenya kana galatni abbootii keessanii kana galatni hawwootii keessanii ol deebitanii akka jeenatti Facebook fi TikTok gubbaratti gandaa fi saba sanummaadha wal qoddanii wal abaarsuu fi wal xiqqeessuu fi walitti dhaaddachuu kana. And sometimes I wonder maalif ummanni keenya kun yeroo hunda maalif nuti gabrummaa tana hoggayyuu maalif gabrummaadhaan adda bahuu dadhabnee giseedhaatu edaa xiqqashu yoo qilleensii rabbiin nutti tolche hali yooni tumijjaay kabiraatii miti ka duris kanu dhibu ifumaaf walitti deebina. Mee bara kana keessatti eenyu kan nuti himannu diinni nuti himannu eenyu kaleessaas kanu jeese kanu ficcisiise obbaliyyan keessan abbootii keessani jechuun dandeenya obbaliyyanuma keessani maatii tokko ilmaan abbeeraati ilmaan eessumaati ilmaan kanaatu garaaf bitamee wal ficcisiise ummata keenya gabrummaarra akka hin baane godhaa jira. Arrallee wanti diinni nu godhe daran kan nuti wal goonee turra guddaa arra hiree yoo argate dura namni obboleessa irratti if laala arra namni yoo qabeenya qabaate dura hawaasa isaa beelaan dhukkette kaasa. This is what is bilisummaa? Let it be not bilisummaa then. Yoo kun bilisummaa ta'e bilisummaan haftu yoo bilisummaan duraati gaafa bilisummaa argatte gandaa fi dhaaddachu gandaa fi sabaan dhaaddachu zarmaan zariiteetiin dhaaddachu garaadhaaf bitamtee ummata kee ajjeesu. This is bilisummaa? Let it not be bilisummaa man. This is not bilisummaa. This is gabrummaa deero. Dura gabrummaa mataa ofiitirraa bilisoomi eegas booda bilisummaa nagee argatta. This is why we never have bilisummaa deero. Dura nama gandarraa bilisoome gararraa bilisoome zarmaan zariirraa bilisoome shanyummaa fi gandummaa garbeejummaarraa bilisoomeetu bilisummaa dhugaa san argata. Uummanni culamaaleen akkas jaan dura mootummaa qalbii tee keessatti dhaabi bilisa ta'e dura gandummaarraa if bilisoomse dura shanyummaarraa if bilisoomse dura then you talk about bilisummaa. You don't even deserve to say bilisummaa. I'm very sorry, my brothers. I got emotional and I got crazy because I hate people that says ani oromo fin abadje zarman zari da adanu qodu. I hate them. Dugan sima. Haga garbeje jibbu jaranin jibba ummata gandumma fi zarumma dan dim. We never fought for this man. Kanafin abbanne kanafi miti kaduma jirus karakacha jirus kanafi miti karifensi nura dume malatata ne dero. This is not what we fought for. This is not why I became bold, man. Ganduma fimiti. You understand? You need to stop this, man. Assalamu alaikum. Thank you, bro. In Aryan, Arti, Tani Maratina.
I'm just normal. Sometimes I just have to put a smile on your face. That's it. Malatat ya kartani mi gammada nagin hajrada. Assalamu alaikum.